bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii bara mashashaan dhufe birmadummaan ni hafe waliin akka seera Oromootti karaa awlallee karaa muudaa karaa awlallee wajjin kadhannee turree achi wajjin jiran. wanni kanatu khirrii keessatti addaan malee tokkichaa jiru. yoo sargillee yoo du'allee walumatti wajjuma gargaaree ummata agartee tokko ta'ee haadhaaf haadhoo ta'ee obbolaa ta'ee waliin jiraatu seenaa keessa maaddii tokko keessa waliin nyaatu dantaa siyaasaatiif jecha Baddaan Tuulamaa kun dachii Oromoo Tuulamaa taatullee jaarraa oliif giddugaleessa moototaa waan turteef dachii Oromoon Tuulamaa wal'aansoo jajjabaa irratti keessummeessaas ga'e. Lafti kun lafa roorroon moototaa keessatti hidda gadi fageeffatee yoo nageesse waan taateef dachii gootummaan illee keessatti daraaree aadaa ta'aa dhufe. Mootii Minilik lammaffaa kaasee mootonni Itoophiyaa martii uummata Tuulamaa kana buqqisuu, ajjeesuu, saamuu malee mootiin biyyanaa ka Oromoo Tuulamaaf tole seenaa biyya kanaa keessatti tokkollee hin turre. Teessuma lafa irra qubateerraa kan ka'e Oromoota kutaalee biroo caalaa akkasumas dursee roorroo moototaaf ka saaxilame Tuulamni hammeenya jajjabduu arge. Waanjoo gabrummaa mootonni Itoophiyaa uummata kanatti fe'an hin baannu jechuun warri gootummaan wareegamanis baay'ina isaanii dachiin Tuulamaa lakkaa'u. Tufaa Munaa, Jaarraa Matakkoo, Turee Galatee, Cuukkoo Roobii, Cangaree Sookibee, Garbii Bultoo, Kabbadaa Bizunash, Alamuu Qixxeessaa, Gooshuu Gissillaa, Agarii Tulluu fi Obbolaasaa, Jeneraal Taaddasa Birruu, Badhaadha Dilgaasaa, Hayilamaariyaam Gammadaa, Muluu Hasanuu fi Asaffaa Shaaroo Lammii fa'i maqaa dha'uun ni danda'ama. warri roorroo fi gidiraa qe'ee abbaa keenyaa irratti nagaru jechuun Oromoota kutaa Oromiyaa biraatti dahachuu filatan immoo baay'ina isaanii waaqaaf dachii qofatu beeka. Cubbutoon galaadha, cubbutoon galaadha, guutataan garaadha, kana kabbaan isaa godhe ta'u. Cubbutoo galaakoo, obsiyaa garaakoo, mundatti waa'ee mofiin matan. Majjaa saammanne garbuu, saammanne tumuudhaan addamne malee. Ammanne tumuudhaan addamne malee. Xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree buluu daddamne malee. Amma waa'ee Oromoota Tuulamaa Oromoota kutaa Oromiyaa kan birootti diddaa roorroo kanaaf bittinnaanii isinii dhiyeessuufi. Dachiin kun dachii Oromoo Sikkoo Mandooti. Asiin dura Koonyaa Arbaa Gugguu jedhamti. Amma godina Arsii aanaa Asakoo jedhuun. Aanaan Asakoo aanaa jaarraa oliif Tuulamnii fi Arsiin gamtaan keessa jiraatani. Gandoonni Biyyoo Diimaa, Sangoo jedhaman gandoota keessa marmaaruun seenaa kana iyyaafachaa jirru. Ni biraa nafina. mana kaane qanii torbatti bakka taatti gal du'oof Addis Ababaa cinaan gorreet
Saneecha karaa Bishooftuu kana karaa Adaamaa kanaan oofneet karaa Sireetii yaafneet Walargii irraan buuneet qanii torbatti asitti galle daabbo qoloo keenya tolchine akaayii keenya dhokoofne beekaraa keenya shuuqqanne qixxaa tolchane fardeetti feedati galgala oo bullu oo sa'aatii sagalii bakka bultii barbaada namni tokkoo bita akka nama 40-50 gisee tokko ka'e akkasitti kuunis immoo iyyuu deebi'eet immoo akkasitti fidee dhufu kuunis immoo firri kiyya duubatti fedhee dhaqee fidee dhufu kanatti biyya kana guun. Warri kun maatii Oromoo Salaalee buqqaanii waggaa 100 caaluuf konyaa tana keessa jiraatanii qacceewwan Oromoo Tuulamaa warra jalqabaas dhufee fi maatii isaanii irraa seenaa iyyafanna. Warra Tuulamaa kan buqqise sirna fiyudaalaa keessa abbaa lafaatii jedhu maanguddoonni. Maqaan kiyya Taaddasaadha. Taaddasaa eenyu? Darseeti. Taraa dhufan. Kun dhufee waggaa lamatti tan dhufee jira. Waggaa saditti tan dhufee jira. Gisee rakkoo biyyaa nu baasee taraa kun dhufee gosa ofii dhaqee fudhatee too dhufu. Bootaa arganne laftiin jirti kaa asitti abbaan lafaa makaraa isin agarsiisina kaa'ee tasbaa deemu. Gammachuu bullii kun tan abbaan taa'ee amma jarri warri kun dhufe kun ganna eessa ba'eet kun mogortan jedhan lafti sun lafa qotiisatii miti lafa horiiti ganna achi ba'ee gaafa achii dhufu aduu masqalaa ganama bakka horii yaafatu dhabe aduu masqalaa galan biyya keenya gammoojjiidha warri godaansaa deemu warri godaansaa gale bakka horiitti yaafatu dhabe horiin qe'ee mooraa oole abbaa lafaatiin biloo hinbaaftu kalee kiyyatti gadeedheen hinbaaftu jedheen kalee gammoojjii dhufee sarara bakka itti baasuuf dhabde aduu masqalaa. Maqaan kiyya Tsaggaayee Baqqalaati. Baqqalaa Bulli. Abbaan obboleessi abbaa keenyaa hangafatu jira. Gammachuu Bullii jedhama. Akka isa birallee ani biyya abbaa keenyaa abbaan kiyya isa jalatti akka ilma isaa ta'e abbaan isaanirraa du'ee jira. Abbaan kiyya immoo Gammachuu Bullii kana jalatti akka ilmaatitti guddiseet biyyuma sanitti guddiseet ammallee akkuma ilma ofiitti biyya kanatti fidee yoo inni abbaa guddaan kiyya sun natti himu anillee isa jala ture ergan asitti dhaladhee Gammachuu Bullii san jalalleetti ture abbaa kiyyarraa illee abbaa guddaa kiyyaa hoo inni natti haasa'u bakka rakkuma lafaati waa baay'eetu natti ga'ee jedhe abbaan guddoon abbaan obboleessa abbaa kiyyaa sun Gammachuu Bullii sun biyya sanitti baay'ee namaanis waa baay'ee wal taane xiyyiiti sagalii itti tokkofamee achi sababa rakkina lafaa kanaan wal dhabbii namaatiin gara xiyyiiti sagalii natti tokkofamee ani isa jalatti guddadhu kanumarraan Gammachuu Bullii hangafa jara kanaati hangafa Tolaa Bullii hangafa Dinqituu Bullii hangafa Baqqalaa Bullii jarri kun afran waliin dhufan gaha waliin kaasaniit Tolaa Bullii kun akayyuun Jawaar kun fuudhee dhufee achitti abbaan keenya immoo ijoolleedha jala dhufee biyyana dhufanii isaanuma jalatti guddatee. Maqaan kiyya Abarraa Baqqalaa Bulliin jedhama. Akka nutti manitti warri keenya ka dhufe biyya Shawaatii dhufanii Shawaa sanirraa ka dhufe tokkoffaan yaa'u Gammachuu Bulliiti. Gammachuu Bulliin immoo obboleewwan sadi qabatee dhufe tokko Tolaa Bulliiti tokko Baqqalaa Bulliiti. Baqqalaa Bulliin abbaa kiyya kana jechuudha. Tokko immoo amma yaa'u obboleettii isaaniiti Dinqituu Bullii jedhamti. Jara kana dhufe biyya kana. Akka nutti manitti bargamoo kulisamma ka agartan kun bakka kanatti ka agartan kun yaa'u Gammachuu Bulliin dhaabe. Gammachuu Bulliin bakka kana ka dhaabe biyya kamii fide biyya Shawaatii fide jedhan akka nutti manitti bargamoon yeroo sanii garuu baay'ee biyya kana hin jiru. Ani maqaan kiyya Jawaar Hajii jedhama. Fakkeenya Faati Jawaar Shamsii Tolaa jedhamti. Shamsii Tolaa jechuun Tolaan ka Bulliiti. Isarraa dhalatte jechuun isarraa dhalatte isaan Oromoo Tuulamaati. Shawarraa naannoo keenya kana biyya maatii keenya kan qubatanii. Kunis akka seenatti kan beeku seenaadhaan beeka. Ijaarsonni haasaan
rakkoo abbootiin lafaa irraan gahan irraa shawarraa baqatanii biyya kana kan galan jechuudha. Achirraa qabatanii fira ta'anii jechuudha. Abbaan isaa gosa Biilaa jedhamurraa gosti Haadhatiyyaa yookaan gosti abbaa isaa Biilaadha. Biilarraa dhalatanii gosaan Biiladha. Inni Kasiraayi Muhammad akkuma jedhe haadhaan immoo Shamsiin Tatolaati Shawaa Tuulamarraati jechuudha gostisi. Maatiin isaa kun biyyuma kana jechuudha kan itti dhalate kan itti guddate asirraa Arsii Godolchaa naannoo Culucii Riqsaa jedhamu galanii achirraa immoo Dhummuugaadha. Eegas boos dhimma barnoota inni gara biyya lattee ishaatti kan darbe jechuudha. Aayyoon tun aadde Muluu Badhaanee jedhamu. Akka xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad abbaa warraa isaanii obbo Tolaa Bulliit umurii isaanii 15tti heerumanii waggaa 2 booda gara Arsii dhufnee jedhu. Bakka irraa godaananis dubbatu. Maqaan kan keessan? Kiyyamu. Muluudha kan. Muluu eenyu? Muluu Badhaanee. Badhaanee Tufaa Hirkoo Daacii Gowana Kooyye. Shaajaan nuuni warrumaa jajjiinni walitti jirru. 15tti nan heerumee 17tti biyyaa bahe. Biyyatti gale. Biyya isaa dheekoo abbichuu achi kaanee dhumne abbichuu sani. Amma dhama ijoolleedhaa itti oolumatti jama. Wallaali. Isaan dheerina umurii ofii irraa